ulfaadha hundi keessanuu warra asitti argamtan maatii obbo Kabir Hussein jajjabina hunduma keenyaaf akka nu kennuun hawwaa. Egaa har'a hundoo akka dubbate Kabir Hussein namni muraasti qofa kan beeku otoo hin ta'in namni xinnaan namni guddaan dargaggeessi jaarsi jaartiin nama beeku. Kabir Hussein abbaa keenya, Kabir Hussein hiriyyaa keenya, hunda keenyatti nama dhihoo jiru. An nama dhiheenyatti illee beeku. Kabir Hussein wallaalummaarraa daldalummaarraa ka'ee sadarkaa kanarra nama daldalummaadhaan sadarkaa kana gahe qofa otoo hin ta'in ani karaa biraan beeka. Kabir Hussein nama bu'aaf jedhee hojjetu otoo hin ta'in yeroo hunda guyyaan gaafa baree kaasee amma gaafa lubbuun isaa dabartuutti nama Oromoof quuqamu, nama sabaaf quuqamu, nama gootummaa qabu, nama lafee qabu, nama amanamaa akkasiiti Kabir Hussein. Oromoof jedhee qabeenya isaatti dhabee jira. Ani ragaadha nan beeka. Oromoof jedhee humna isaa tokko qusatiin halkanii guyyaa gootummaadhaan nama waa baay'ee waa guddaa dalageeru, nama guddaa, nama cimaa akkasiiti. Maatii isaa qofa otoo hin ta'in gosa isaa qofa otoo hin ta'in har'a Kabir Husseiniin Oromoon nama jabaa dhabde. Haa ta'u garuu umurii Rabbiin namaa kenna. Qabeenya miti, gosa miti, fira miti. Humna keenyaa ol etuu dhabuu baanne Kabir Husseiniin nutti tola. Haa ta'u garuu dhaloonni har'aa Kabir Hussein irraa waa baay'ee baran. Kabir Hussein qabeenya guddaa ta'uu qabu guyyaa tokko isaa bashannanu argeen beekuan. Isaa boqotu argeen beekuan. Yeroo hunda etuu dhaaruu, etuu gubatu, etuu fiiguu. Isin warra mootummaadha jedhee nu sodaateen beeku. Kanan godhiinaa, kana hojjedhaa jedheen nama ija jabinaan namatti dubbatu, nama sirreessu Kabir Hussein. Kanaaf dhugumaan nama dhalatee nyaatee du'e miti Kabir Hussein. Maatii isaaf, gosa isaaf, saba Oromoodhaaf waa guddaa hojjete nama du'e, nama boqote. Kanaafuu isarraa waa guddaa baranna. Etuu dhabuu baanne nutti tola. Oromoon nama guddaa, nama jabaa, nama cimaadhaaf hin gaddina. Ammas Rabbiin umurii isaanii akka inni dhumaaru hawwaa fayyaa ta'a. Assalaamu alaikum. Kabajamtoota asitti argamtan maatii jaalatamaa goota keenya obbo Kabir Hussein guyyaa har'aa gadda guddaatu nutti dhaga'ame. Obbo Kabir nama cimaa Oromummaa gochaan jiraate. Haasaa oduun hin taane hojjetanii nama ta'uun, hojjetanii nama faana qixxaachuun, hojjetanii firaaf sabaaf ta'uun akka danda'amu nama gochaan agarsiise. Nama yeroo hundannaa nama arge, nama gorsu, namaan lolu, bilbilee dutu, maaliif kuni ta'ee, maaliif sun ta'ee, maaliif kanan hojjettanii jedhee nama lolu, nama saba isaatiif cinqamu. Yeroo hunda Oromoo mataa akka ol qabatu, nama fageessee yaadu, nama guddaa akkasii dhabna. Obbo Kabir hojii naannoo Oromiyaa keessatti hojjetamu hunda keessatti gahee guddaa qabu. Yeroo manni keenya Sumaalee irraa buqqee guyyaa tokko as magaalaa Adaamaa waa'ee qubattootaatiif dhufnee bo'anii akka akkanatti salphannetti nafnu jedhan. Nama akkasii dhabne, nama waan qaban hunda saba isaaniitiif kennan, nama dhibame hunda nama yaalan, nama immoo waan jirutti hin quufne waan dabalataa barbaadan goota akkasii dhabne.
Obbo Kabiir hojii sochiiwwan godhaman hunda keessatti waa hunda laalanii qaamaanis bilbilaanis yeroo darbe biiroo koo dhufanii amma yoomitti uummanni keenya rakkataa waa'ee buqqaataa kana maaliif dafneen xumurruu akkanumatti asitti galchinee dhiisnaa jedhanii nama boqonnaa dhabanidha. Nama guddaa dhabne, Oromoo guddaa tokko dhabne, qabsaa'aa cimaa tokko dhabne. Kanaafuu hundi keenya isaan irraa barannee haasaadhaan oduu hin taane gochaan Oromummaa jiraachuu, gochaan sabboonummaa dagaagsuu, gochaan hojjetanii kaan faana qixxee ta'uu, gochaan gootummaadhaan waan amananiif jiraachuu kana Obbo Kabiir irraa barachuu nurra jiraata. Har'a isaan nurraa adda bahaniiru, waan isaan hojjetan hojiiwwan isaanii nu gidduu jiru, nuyis kanarraa barannee hundi keenya iyyuu cimnee adeemnu jedha. Isaaniif immoo jannatan hawwaa fi maatii isaanii firoottan uummata keenya, uummata naannoo keenya, uummata biyya keenyaa Rabbi sinaa barsiisuun jedha. Galatoomaa ulfaadhaa.